Abbasi tokko waan jedhu beetta jaalakiyya. Manni gogaa waraabessaatiin ijaarame yeroo waraabessi yuuse diigamaa jedhan. Guyyaa waraabessi yuuse hin diigama. Amma shororkaa'uun bilxiginnaa uummata kaatee olii gadi wonnoo gootee Tigree durii akkana gootee maalii akkana isin gootee jettu. Bari edo mana jechuun mana murtii dhaabbatane warri waliin qooda qabu bari OPDO amma propaganda ooftu kana beetta. TPLF ofii deemtee dhattee golga keenna seentee baaftee ilmaan teenna ajjeefne. Dhugaa yoo walitti ka golga seenee nu ajjeese warra isaan tumatanee OPDO isinii ergamtoota kenna isinii waan nuun jettane malee waan nu jenne malee waa godhuu hin dandeettanu maqaa kana fudhadhaati maqaa kana lafa bulchaa maqaa kana lafa gartee biyya bulchaa jedhane itti kenname. Warra suni jechuudha warri ardhalle TPLF akkana gootee garuu ammoo waan tokko garagalchine yooyyuu bakka kanatti lafa kenne laalle. TPLF seera suni sirnya sunitti saba Oromoo miidheera miidheera. Kophaa isaa miidhe iyyoo eenyu wali miidhe OPDO wali miidhe maqaa isaanii yoo barbaachisaa taate tarreessuu dandeenya. Homaan hunduu beenna garuu maqaa isaanii wanni irraa yaamnu hin jiru. Warri ilmaan teenna hidhee haadha teenna ajjeese ilmaan teenna ajjeese OPDOdha. Seerallee yoo taate ka erge caalaa ka ergamee godhe sunitti murtii fudhata. Kanaafuu ardhalle wanni isiin TPLF akkana goote juntaan deebi'ee dhufaara ammallee lammaffaa wanni jettuufi hin kufte kufaatii argite. Uummata biratti fudhatama akka hin qabne beeka warri kun guyyaa isaaniif. Maal godhuu qaban? Habashoota tana wali qabatanii isaa humna godhatanii saba fi sallammoota kana dhaaneeti gaddeebisaneeti fudhatama argachuu barbaadan. Wanni gaafa kaani olii gadi fiffiiganee gaafa nagaa filannoonni ta'uu jedhanu dhiisaneeti gaafa wanni hunduu hammaatte filannoota goonaa free election jedhaa isaan fiiganuu fudhatama barbaadan sulleen fudhatama dhaban. Akka mammaassi baanu kophaa isaa fiigee qolchaa ifi qofaasee kophaa isaa qoree qaroo ifi qofaasee jedha. Beekaa isa malee jiru kophuma isaa wogaafatee kophuma isaa woxumure. Akkasuni jechuudha. Kuni amma TPLF yookaan TDF walii galuuni warri kuni kaleessa akkasi godheera. Ardha ammooni mootummaa nu miidhu jiru kana warra nu miidhu jiru kana warra ilmee teenna ajjeesu jiru warra intala teenna gudeedu jiru warra haadha teenna gudeedu jiru ifirraa kaafna koota tokko taanetti wal tumsina jechuu adda bilisummaa Oromoo anaaf akka kiyyatti baay'ee baay'ees baay'ee gaarii kana qofaayyuu mitu warra hafaneeyyuu durani adda bilisummaa Oromoo jedhama. Adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromiyaatti jijjiiramuu qaba national ta'uuf. National ta'uufi bulchiisa biyya sanii dhuunfachuufi Oromiyaa movementii ta'uu qaba. Oromiyaa agarte adda bilisummaa Oromootiif addi bilisummaa Oromiyaa garaagara biyya tokko saba tokkoofi qabsaa'uu irra sabaa fi sallammoota achi keessa jira. Oromiyaa yaa taate Oromiyaa keessa sabaa fi sallammoota baay'ee jira. Waraana saba kanaa godhuufi maqaan kun bakka sunitti warra hoggantootaa dhiifama gaafadhaa akka isaa itti godhatanetti oofatuu danda'an. Ajaja kennuu kiyyaa miti. Advice malee
ajaja kiyyaanii godhanuuti jechuu kiyyaami. Kana wanni jedheefi national movement ta'uu fi Oromiyaa adda bilisa baasaa Oromiyaa ta'uu qaba. Adda bilisa baasaa Oromiyaa yoo ta'e achi keessa sabni hunduu jira. Kana jenne laakkoon. Kanaaf ammoo isaa walii galuun the excellent. Isaa waan tokko fuula duraaf waan ta'a jennee yaannu. TPLF yoo dhufte fakkeenyaaf mootummaa qabatte arda uummata kana akka amma habashoonni uummanni Oromoo dhumuu qaba. Qubee genereeshinii lafarraa baduu qaba jettee murtii irra keettee guyyaa adiin itti aanaan Piraministeerii baay'ee Amaarri hidhatuuti jedhee labsee warra Wollo irratti Oromoo Wollo irratti waraana labse. Kun nurraa hafuu qaba. Yoo jedhe kana isaanii walii galuun dirqama. Ammoo boru dhufee akkana godha. Akka kalee godhe su hin godha. Never do. Waan kanan gootu. Gara sammuu ilaalcha sammuu federation itti yoo laalle federation itti yoo laalle ami ummata Tigree kanatti irra bilisa ummata Amaaraa irra. I mean dhaaba Amaaraa irra dhiifama ummata jechuun ummata dhaaba warra Amaaraa irra waa'ee federalizimii itti dhaaba Tigreetti irra bilisa. Maaliif walqixxummaatti amanan garuu gaafa duraa warra bu'aa barbaadu warra barumsa gahaan qabne maanguddoota akka kiyyaatti ilmaan waliin jiraattu jeeqe beetta sun wallaalcha irraan kan ka'e yookaan hafuurummaa giriidummaa irraan kan ka'e ifi qofa jaalala irraan kan ka'e. Warra anga'ootaatti kana godhe. Anga'oonni kana waan godhaneefi warri gaafasu akkasi godhe. Ardhasi jiraatu angoo irra deebi'uu hin danda'u. Isaanuu yeroo nu dhume jaarane. Gimmaashi warra anaanuu duraa fa'a. Gimmaashi hariyyaa kiyya fa'a. Amma angoo yoo natti kennite umurii tanaan ana angoo maal godha? Ana amma taa'ee nyaachuu fedha malee. Yoo argadhe adoo silaati achuma keessallee haqqii qabaadhe angoolle qabadhu naan jedhane jaran angoo naan kennina. Soorummaa na baasaa wama diqqoo birruma 50 naa kenna jedhee kadhadhaan. Maaliif jennaan gatii naan qabdu? Maal godhuuf mataan na dhukkuba? Angoo barbaannaani wanta gartee hojjattu suni itti milkaa'uuf. Itti milkoomumna dhaba jechuu kiyyaa miti. Kanaaf wanti sun miidhaan suni ardha hin deebiti warri sun hin deebisaa. Warri sun kana godhaa wanni jedhanuuf isaan sun irraa adda maal godhu jiran ka gaafa TPLF godhe suni adda maal godhu jiran. Maal godhu jiran ammaatan hayyee isaanitti harkaa qaba angoo. Isaanii bulchuu jira Oromiyaa. Isaanii bulchuu jira Itoophiyaa. Maal godhu jiran. Barii bareetu barii lafti bariite ilmi namaa du'ee yoon dhaga'iin bullee oollee beenna ka ajjeesu ammoo mootummaa kaan mana hidhaatiin baasee ajjeesa kaan karaa gubbaa bayee ajjeesa kaan asimateettee ka'i oli jedhanee ajjeesa. Kun hundinuuyyuu wanta gartee hin fakkaanne haasofti waan dhumuu garteef maal jennaan dhumeera. Geemiin dhume jedhaa dhaqane geemiin sun waan dhumeef har'a maal jedhan TPLF kalee nu ajjeefte kalee isaanumaanii ka ajjeesaa ture. Yoo TPLF baduu qabaatte OPDOlle baduu qabdi lafa suni haramtee akka galabaa. Tanu. Abuya hedduu galatoomii yaada baay'ee bal'aa fi jecha hayyuu jecha jajjabaa naa kaafte. Mee dhimma waraana bilisummaa Oromootii fi TPLF asuma keessaa baaneeti. Mee dhimma
yeroo jijjiiramni dhufe jedhamee namni marrinuu ilmaan tun ilmaan Oromooti jettee jedhanii Opidio tanaaf dhiifama godhanii Opidio tun jijjiiramte ni qarqaarra biyya tana jara waliin ceesifna jedhanii dhaaba Oromoo ka ijaaramee lafa jiru dhabaaf jecha ummanni Oromoo hayyoonni Oromoo deebisanii aangoo warruma dura irra qabsaayaa ture kennan. Ammaan tanallee dhaabbilee siyaasaa ta'an akkuma ati jette biyya alaatti wali qabanii galchanii baarmerii tokko guuranii itti qadaadanii kabiraa dhaabni Oromoo ka siyaasaa ka ijaaramee lafarra jiru hin jiru kaan laamshessanii kaan mana keessatti hidhanii kaan waliin bitanii ufitti dabalanii waraanni kophaa isaatitti biyya tana yoo bilisoomse jaarama siyaasaa jaarama uummataa yoo hin qabaatin miidhaan inni fidumee maali akkam taanamee bakka kanatti jaarmeenyi siyaasaa jaarmeenyi hawaasaa yoo bittannaa'ee jiru mee waraanni qofti biyya tana yoo bilisoomse faayidaan uummanni kun irra ga'uu fi miidhaan uummata kanarra ga'u maali mee xiinxaloo duraan haa kennu. Hora bula gaaffii jajjabduudha gaaffii gaariidha galatoome wanni tokko nuti gara tokkotti waan tokko ilaaluu hin qabnu sabni Oromoo hooggana qaba hoogganan qabu warra jedhutti irra baay'eedha. Hoogganan qabu tokkummaan qabu warri jedhu hedduudha. Kanaa miti dubbiin. Osoo silaa hooggana qabaate amma maa irraa hooggan lafaa waan tokko iyyuu harkaan qabu. Fakkeenyaaf amma gartee ati yoo mana hin qabaanne bokkeenni yoo roobe maaliif qophatte? Okay, hoggana qabate mal irra taa'ee maal bulcha wama harkaan hin qabu bari Oromiyaa baana numa qumaanni harkaa qabna malee diigamtuutii caccabduutii amarri gaafi bakkee tana irra utaalee waan tokko siin jedha itti deebi'a amarri waa afur gaafatte Abiyyi waa afur qofa si hima ka achiin caalaa irra caalaa baay'ee hedduudha ani afur qofa keessaan si hima ijoo ta'e waan ta'e gaafa jirjiirami dhufe jedhaneeti jirjiirami ilmaa Oromootti aangoo qabate jedhee Oromooni ol geessee masaraa galfatee biraa dacha'u amaarri jala dachaateeti wanti ati godhuu qabdu wanti ati nuu godhuu qabdu yoo walii hojjanna jette wanti ati nuu godhuu qabdu lakkoofsa tokkoffaa Jawaari nuu hidhi lammaffaa Hacaaluu nuu ajjeesi uummata nutti kakaasa sadaffaa OMN nuu cufi kun baduu qaba arfaffaani naannolee Oromiyaa diigamtee bakka tokkotti haa deebitu kana qofa si hima maal jenna waa hedduu jira kuni caccabuu qaba yoo kuni ta'e Projekti amma nuti sitti kenninu projekti Minilik projekti Haile Sillaasee projekti Mangistuu Haile Maariyaam projekti Haatse Teediroos bakkaan gahuu dandeenna xumuruu dandeenna yoo isii ol kaatee dubbatte waraana baay'ifannee waraanaan mataa keessa waraanaan dhoofna jettee projektii tana baaftee itti kennite jechuudha wanni sun taa'e montaan odoola jiraate har'a Jawaari beetta liiderii Oromoo ta'uu danda'a osoo ala jiraate beetta Baqqalaani liiderii ta'uu danda'a Abdii Raggaasaa akkasi baay'eedha
dhiirti achi ciiftu kana jedhee sitti hin laakka'u. Kana guurtee barmeela galchitee itti cufte. Ka ala jiru ammoo mammaasi waan jedhu korri kama oolee waliin qoruu ka ala jiru wali qoraa jedhan. Kama ala jirutti itti qabsaa. Kanaaf rakkoo hin jirtu. Hoogganan qaba Oromoon. Ammuma tanallee hooggana hin qaba. Waraanni hooggana isaa qaba. Ka waraana hoogganuuti yoo jedhee lafa keeyyate Oromooni halkanii guyyaa hojjatee nama boruufi nuufi bakka kana bu'u jedhee ol keeyyate waan qabu qaba. Kun ammoo dhobsaa golga keessa jiru fuudhee sitti haasa'uu hin danda'u. Kanaafu waan qabu numa qaba. Nami akkanumatti tola bilisummaa barbaannaa gartee warri dhaabi akkanaa kun diigamee baduu qabaa jedheeti hayyoonni hagana geettu miliyoonan laakkaamtutu yaatee haasoftu. Waatti jira. Kanaaf ammoo uummanni Oromoo shakkuun qaba. Namoota liiderii yookaan bulchaa hin qabnu jedhee shakkuun qaba. Waraanni akka waraanaatti dhiyoo filatee filannoo lallabatee waraana nama hoogganu hoogganaa waraanaa nama hoogganu hunda godhatee bira dabre. Sun borullee hoogganuma waraanaa ta'ee dabre. Gaafa biyya sun dhuunfatanii kaa'ifii lafa sun yoo godhatane ta'a. Tuni ammoo wanni reefuu siin jedheef namni iddoo taa'uu hin qabne hoogganaa maalii barbaada? Amma fakkeenyaaf hooggana mana hin qabne yookaan bakka gaaddisaatu kan hin qabne kawamaa bakka teettuyyuu hin qabne bakka nama lama sadii walitti deebitee haasoftee nagaan galuu hin dandeenyetti hooggana maalii barbaada? Hoogganni hin jiru. Osoo hoogganni gadi baheeyyuu guyyaa tokko oolu lafa sun keessa ajjeefama. Maal jennaan warra falmu jira. Nu malee ilmi namaa lafa tanarraan dhaabatu warra jedhu jira. Nu malee lafa tana keessa ilmi namaa deemuu hin danda'u yoo nun ta'in warra jedhu jira. Kanaafuu hoogganni bakka jiru jira. Kuni konfiizii nu godhuu hin qabu. Hoogganni keenya kana hooggana godhannaa jedhaa if dura oofaan deemanu nami qabsaa'u. Hooggana bakkee keeyyateeti afaanii fi qaamaan qabsaa. Kanumaa jechuudha. Sagalee ani muuti. Hedduu galatoomii yaada bal'aan akaaftee anis akka hooggansi ebalu jettee lakkooftu osoo hin taane uummanummaan Oromoo hayyoonnummaan Oromoo waan akkanaa irratti hagamuuf yaadataa jirra waan jedhu kaasuudhaa fi sababni deebinee warruma irra qabsaa'aa turre jala kuufnee har'a wareegaman barbaachifne kafalaa jirruuf kanuma sanbira dabree ammootu waraanni adda bilisummaa Oromootis warri bosona keessa jiru kun doktoroota, injiinaroota, hayyoota siyaasaati, barsiisotaa fi beektota gurguddatu waraana kana keessa jira. Waraana akkanumaan qotee bulaan wayii ooyiruu keessaa yaa'ee hidhatee miti ilmaan barattee yuunivarsiitii irraa carraan dhabamee biyyiti Jawaar Muhammadi, biyyiti Baqqalaa Garbaa kabajjitee hin jiraachifne biyyi Daawud Ibsaa namoota akkanaa qaqqaalii kana kabajjitee jiraachisuu hin dandeenyana. Jiraachisuu hin dandeettu waan jedhuun gabbaa'ee hidhatee bosona ka jiru kuni guutuun isaa akka hayyuu ta'ee akka nama barate dhaloota barate ta'e wallaalleetii miti gaasii kana akkasii kaasee fi Oromummaan mataa gara tokko qabachuu jirti waan jedhu kana keessa deemna jedheeti. Mee amma akkasumattuu hayyoonni hedduun warri saba kanaafis qabsoo gugurdaas godhaa turan dogoggoraniitu ta'innaa beekaniitu ta'innaa yookaan uummata kana achi keessa seenee waa hojjedhaa jedhee ta'innaa akkuma galeen biltiginnaa carraa garaagaraa argatee seene baay'ee jira. Saba kanaaf waan guddaa hojjetaa ture namoonni hedduu kaasuu dandeenya. Ammoo ammaan tana biltiginnaa keessa taa'ee as garagalee saba kanarratti kakabsaayu. Gariin ammootu waan achi keessatti deemaa jiru argee akka fakkeenyaaf Dr. Milkeessaa Miidhagaa waan deemaa jiru guutuu argee keessaa bahe akka Lammaa Magarsaa keessaa bahe ufiifuu bakka tana jiraaf du'eef jiran isaatu wallaalame kanniin hayyoonni akkana keessaa banii kaas deebi'u jiran kana
himachus wallaallee akka diinaatittis laaluunis jira. Ammas akka waan isaan basaasaaf gara ummataatti deebaniitis kalaallu jira. Mee warra achi keessa warra dhufe kan akkamis simannaa warra achi keessatti hafe kana akkam goonaa akkamis itti mataa gara tokko chadeeffachuu dandeenya. Horii buli gaariidha jaalakiyya. Mammaasi tokko akka jedhu himata badee hayyuu abaaree gadhaffaa badee gabaa abaaree jedhan. Falmatuu qaba gaafa bitu. Gaafa himatus falmachuu jira miire nami tokko yoo nama himatu falmatuu qaba. Kanaaf mammaassi Oromoo himata badee hayyuu abaaree gadhaffaa badee gabayaa abaaraa jedha. Bakka kanatti edoo jechoota amma gaaffii ati na gaafattetti hin dabrini namoota yoo dhagaane fiigane miidiyaa kana irra bahane nama arrabsanuuf wodhaame bira dabree dubbii tente deebisa. Amalli abbaan lakkisu sila. Nami durii jalqabumaanuu jalqabee nama arrabsuu bare ka nama salphisuu bare silaattuu amalli isan dhiisu amalaafi nama arrabsa. Akkuma faranjiin baantu behavior is learning, behavior is teaching jetti faranjiin. Amala hin baratanilletti hin barsiisanilletti. Ifi haa barsiisan akka namooti yoo arrabsane nami maali akka ta'u. Maaliif jennaa ilmi namaa kun yoo ati arrabsite itti xiiqii keessa seena malee siif hin deebu. Yoo nama deebisuu barbaadde, yoo nama qajeelchuu barbaadde, gorsuu qabda, itti himuu qabda, waan dandeette itti gorsuu qabda. Hamtuu inni godhe ka duraa suni yoo itti himtelle duraan tana godhaa turte. Amma faranjoota yoo argite nama isaanii yoo qeequu fedhane duratti waan dadansaa inni godhe duratti haasane waan dansaa inni godhe kan haasaneen booda dudda duubatti tana godhaa turte kanan godhin lammuu jedhane itti himan xumura. Namni kun itti dhagahamaa jechuudha. Nami kenna kana baruu qaba. Yoo watakka dhaga'e butatee ka'ee dhaqee nama kaa arrabsuuf jaarsa ta'e moo jaartii taate moo shamarree taate moo qeerroo taate moo arrabuma gadi ba'ee jenna. Kana lakkisuu qaba uummanni keenya. Keessattuuyyuu uummata edon jenne ispeesifikii namoota miidiyaa irra baatanii nama arrabsitan rabbii keessan sodaadhaati dhiisaa nama arrabsina. Yoo dandeettane gorsa. Gorsan nama deebisa malee arrabni naman deebisu. Kanaafuu wanni dhaameefi namoota waan tokko yoo dhagane gartee dhaamni tokko fakkeenyaaf akka bilchiginnaa kuni yookaan akka OPDO fiigee wo barreessa. Barreessuu sun yoo argane kaanee nama arrabsu. Isaa sun mataa duree godhatane. Kuni warri wanni godhuufi akka ati gartee namoota kenkee gartee jaanjessitee olii gadi gartee gootee sammuun namaa hammaattee gara isaa dachaanuuf kanaaf waa akkanaa kana maxxansu. Kana laaluun qabdan. Kanaaf ammoo namoota amma bahanee akka milkeessaa kanafaa akka Lammaa Magarsaa kunfaa durattuu didanee keessaan shira warri hojjetu bahanee gadi nuu baasuuni waan guddaadha. Waan nuti dubbataa turre adoo warri kun keessa jiru mul'ati warra kana mul'ati habashootaa ta isaan dhufu jiranuun kana projektii Haile Sillaasee fa qabatanii dhufu jiranii. Projektiin kun ammoo projektii saba Oromooti ta'uu miti jennee dubbataa turre waan ta'eef kun nuuf ragaamu. Ragaa nuu taa'u uummata kanalleef yoo caqasanu taate.
inni yooma fakkeenyaa fi milkeessaa Dr. Milkeessaa fi Dr. Lammaa angoo irralleetti hin barbaannelle taate dubbii isaan nuufi baasanii himane sun nuufi barbaachisa. Akkuma isaan nuufi barbaachisa. Isaalle nuufi barbaachisu. Ilma namaatti jiraatuu danda'an. Haa jiraatan. Nami kalee hamtuu hojjatee har'a waan gaarii godhuu danda'a. Ilmi namaa maleekaa miti jaran. Ergamtoota waaqaa qofa kan waaqayyoo qofa kan nuti dhageenye ka dogongoran goon. Ilma namaa ammoo waa hamtuun godhuu. Yoo hamtuu godhe ammoo deebi'ee gaariin dansaa hin godhuu jennee yaaduun qabna. Nama har'a waa hadhooftuu hamtuu takka hin jirre jedhan hojjatetti boru waan maalalee hojjatuu danda'a. Waa ati argitee hin beenne gabbaasee godhuu danda'a. Ilmi namaa kuni ayyaana qaba beektaa. Hunduu guttatu xiqqaatu atis ayyaana qabda anis ayyaana qaba. Ayyaana su eenyuun nuu kenna. Waaqayyo uumaa isa ardii tana diriirsee samii tana dhisetti nuu kenna. Ayyaanni kun guyyaa tokko carraa tokko sii laatee waan gaarii hojjetuu dandeenya. Hamtuu dalaguunuu carraa tokko bare. Hamtuu sun dalagdee keessaa ba'uunuu carraa tokko. Kanaafu wanta kana hammeenya hojjatee deebi'ee ammoo gaarii hojjatee jennee jala sirbuu edon taane caqasuu qabna. Nami gaarii dalaguu danda'a. Hamaa dalaguu danda'a. Gaafa inni gaarii dalage ammoo yaanee sirbinee fi gaafa inni hamaa dalage ammoo jala yaanee arrabsuun haraama. Wanni akkanaa waan hin taane. Waa akkanaa godhuun qabna. Oromoo yoo danda'e waa akkanaa kana ifi barsiisuu qabna. Baay'inatti namni Oromoo kiristaanaa islaamaa waaqonfata. Amantaa tana sadeenuu keessa amantaan nama arrabsii salphisi jettu hin jiru. Nama kabaji jedhee hundinuuyyuu lallaba. Sadeenuu keessatti. Kanaafu nama arrabsuun kabajaa nuu hin qabu. Gaaffiin kenke ka jechi warri hayyootaa duraan keessa turane amma baanee himanu bu'aa nuu qaba. Saba keennaaf bu'aa qaba. Nuufis bu'aa qaba. Yoo beennee itti hojjan. Ololtoonni ammoo waa adda addaa irra oofuu danda'an. Agartee waa adda addaa jechuu danda'an. Waan gartee dhabee waa akkana namni kun amma nama doktoraati. Ameerikaa keessa jira. Biyya Itoophiyaa taa'ee kompuutara ijoollee faranjii barsiisaa ture. Isaa hojii dhoowwatanee jennaan. Achi asi dhufee warri kun barsiisa inni barsiisu jaalatee jennaan ispoonsara godhatee viizaa kennee fi fudhatee asitti nu barsiisi jedhanii yuunivarsiitii barsiisa ammaa ta'a. Mee namni kun waan nyaatu dhabe jenneeti amma isatti waan nyaatu dhabee fi waan kana godha jenna. Namarra beesee barbaada. Sammuu isaatiif harki isaatu iyyuu beese. Namoonni gartee waa akkanaa kana haasaanu namoota gartee gadi bu'aa. Gadi bu'oonni namaa waa adda addaa namarra ka'a. Kanaaf ammoo wanni tokko bakka kanatti hubachuu qabnu warri kaleessa yakkes warri waan gaarii hojjates nuuf akka ilma namaatti barbaachisaa jiraatuu danda'an. Garuu angoo irratti deebi'ee dhufa hin ta'u. Kalee itti kennannee kasaarre. Kalee imaanaa nu duraa nyaate. Mammaasi tokko waan jedhu. Waraabessatti keessummaa deeme biyya isan beenne. Biyya nami isan beenne dhaqe. Deemee jennaani warri inni dhaqe kun nama kabajaatti dhufee jedhee itillee hafeef. Itillee waraabessi warri hin jaalatanu. Waraabessi halkan kana kutatee inni ooftee jedhee kutatu itillee jala nyaatee fixee bule. Akka akkasinurraa hin goone angoo isaanii deebinee kennanna. Imaanaa deebinee amaanaa deebinee isaanii kennan never ever.